Ashamaa kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jirjiratti argamtan nagaan ku bakka jirtan isnaa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eegamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a meeshaa ajaa'ibaan qabadheen karaa keessan dhufeetoo jira. Meeshaalee kana hojjisiiseen namaaf geessuudhaaf isiniin jedha. Meeshaalee kana yeroo baay'ee keessattuyyuu kanaa fi aadaa iluu kanaa fi akkasuma aadaa jimmaa kana baay'ee irratti hojjedheetoo hin beeku isiniin jechuu jaaladha. Yeroo baay'ee kana galchee jira, kan arsii kanaan galcheetoo jira. Har'a ka hunduma isaatuyyuu aadaa naannoo sadii hin qabadheen isinii dhufeetoo jira. Akkasuma immoo ijoolleen daanteelii daabboo kan xiqsi kan wanni bichaadha, kan soofaa bichaadha, kan sinii bichaadha naan jettaniitoo jirtan haala kanaan TikTok irraa ijoollee fidattee haala kanaan hojjedheetoo jira. Isas isinittan argisiisa. Egaa ka filannoo abbaa akkuma ergatettiidha kan hojjetame. Kanaafuu viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan hogganatan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'a. Sheer godhaatii hiriyoota keessan biraan ga'a. Hatta fayyadamuu qofa osoo hin ta'ini ittuu bohaaruun laaluun wanta baay'ee yeroo keenyafillee sammuu keenyafillee waan biyya keessa jiru guyyaa guyyaan haarawaa yoo argine nuuf gaarii dirqama itti fayyadamuu, dirqama bitachuu, dirqama namaaf kennaa kennuu qofa osoo hin ta'ini gaafa laallu waan biyya ofii waan naannoo keetii si gammachiisaa, itti gammaddaa, ittiin bohaartaa. Kanaafuu sheer godhaatii hiriyoota keessan bira akka gahu taasisaa. Karaa keessanillee haa ta'u miidiyoota adda addaati irratti isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana fakkaataa asumarraa hin eegalaa. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaa. Keessattuu viidiyoo darbe gubbaatti ijoolleen gaafii isinitti uume waggaa jiraattan ammallee na gaafachuu ni dandeessuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa asirraa hin eegala waa'ee kanaatirraa jechuudha. Masoobiin kun masoobii daabbootii miti maatti guddate naan hin jedhina. Baay'ee kun daabboodhaaf hodhamee masoobii isa biddeenii guddaattu muluu guute. Kuni itti uffisee isinitti argisiisuufanidha. Itti uffisee isinitti argisiisuufini. Egaa kana haala kanaan TikTok irraa fidatteetidha. Baay'ee bareeda. Irraa baasan isinitti argisiisa. Kun immoo meeshaa aadaadha. Yeroo darbellee kan kana fakkaatu irratti hojjedheen ture jechuudha. Meeshaa aadaa akkasuma ammas fudhatanii jiru jechuudha. Namoonni biraa isiniin jedha kana fakkaataa haala kanaan diizaayinii sannu hojjedhu naan jedhanii hojjedhe asirratti kan dura isinitti argisiisuufin dhiisee dura daanteelii isinitti argisiisa jedhee tanan jechuudha. Daanteeliin baay'ee guddaadha isiniin jechuun jaaladha. Haala feetaniin TikTokii irraa haa ta'u, Facebook irraa haa ta'u, Instagram irraa waan barbaadan irraa buufattanii fiddanii hojjisiisuu dandeessanii isiniin jedha. Akka filannoo abbaatitti ilaala akkanatti hojjetame baay'ee bareeda. Baay'ee akka viidiyootirra olitti gaafa bira ga'amu baay'ee bareeda. Isin immoo halluu feetaniin oofsifachuu dandeessu akka barbaadanitti jechuudha. Ijoolleen deebisanii abbaa gadaatiin illee na gaafattan jirtu. Akkanumatti guddifame ammas abbaa gadaatiin kanaan dura hojjetamee jira. Hojjetamuu ni danda'a isiniin jechuun jaaladha. Halluu feetaniin haala kanaan fe'uu dandeessu jechuudha. Akkaataa barbaadanitti isinii hojjenna. Isinii waan barbaadan bicha diizaayinii barbaadan bicha sooshaal miidiyaa feetanirraa gadi buufattanii ergachuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kana yeroo darbellee kan kanaan karaa Shaashamannee ergamee jira. Ammas immoo kunooti isiniin jedha haarabti kana fakkaata meeshaalee aadaatiidha. Har'a hundumaa kanan qabadheetoo isinii dhufe kanarraa eegaleen kanatti darbaa akka argaa jirtan kunooti. Egaa kun asuma Adaamaa galaa isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee bareeda. Akkuma ishiin haala kanaan naa hojjetamu jettee filattetti haaluma saniin hojjetamee isiniin jedhu jechuu jaaladha. Egaa gatiiwwan isaanii akkam akka dabalan isinitti himeen jira jechuudha. Yeroo darbeeyyuu kana fakkaata. Aadaan kun yoon dogongoruu baadhe iluu natti fakkaate yoon dogongora godhe immoo naa barreessaa ijoolleen koomentii jalatti. Haala kanaan baay'ee bareeda. Isin immoo yaada keessan naaf teechisa. Waan qabdan hoggaa jiraatan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kunooti kunis kana baay'ee yeroo baay'ee ijoollee baay'eef galcheen jira. Garuu ishiin aadaa sadeenuu mana ofiitti teechifachuu fida. Ganaatti fufa kan ishii ammallee hin dhufanne isiniin jechuun jaaladha. Innumanne hoon jedhu hundumaa bitattee mana kaawwattee tokko tokkoon kanuma hundaatu laaluu barbaaddeetidha jechuudha. Namatti tola. Warri isiniif mijate kunis immoo akkuma beektan jimmaadha. Baay'ee bareeda. Ani baay'ee nama sabiraayis na godhuudhaan argadde uffata aadaa jimmaati. Baay'een jaaladha kana jechuudha.
warri sabbiraas na godhuu barbaadan asumaan komentii na barreessanii isiniin jechuu jaaladha. Hedduun jaaladha hedduun natti tolaa isiniin jedha. Kana meeshaaleen aadaa guyyaa har'aas ni qabadhee too dhufe egaa kaamooyyuu kan biraatiin illee akka isinii dhufu wantoota aadaa irratti akkasuma ijoolleen maaliif addaan kutte piraankii kee nyaata naan jettanii jirtanii egaa ka amma xiqqoo daa'imatu jira daa'ima jabeeffadheen isiniif deebi'aa wantoota adda addaatillee hojii qofa osoo hin ta'in wantoota nama bohaarsan iddoowwan adda addaatillee deemee viidiyoo fuulduratti nan hojjedha jedhee yaada akkuma duraanitti itti fufee to'ii xiqqoo ka dirqama daa'ima jabeeffachuuni akkan ka daa'ima qabu hundi keessan hordoftoonni kun ni beektuun isiniin jedhaa har'aaf kana fakkaataa faaya warri isinitti tole hundi keessanuyyuu viidiyoo kana garuu isinirraa waa tokkoon barbaada maal akka isin naateechiftan hin beeku viidiyoo kana namni xiqqaan laale taanan meeshaalee kana namni xiqqaan laale taanan koomentiin xiqqaan laayikiin xiqqaan jiraate taanan I don't know waan isiniin jedhu walitti aarra miilana walumatti buuna'anii maaloo sheer naa godhaa maaloo laayik naa godhaa jedhee hin kadhadheellee hin beeku ani kadhannaa odoo hin ta'in jaalala warri meeshaalee kana jaalattan warri meeshaa aadaa kana jaalattan hundi keessanuu osoo laayik hin godhin bira hin darbina warroonni sheer gootan immooyyuu sheer gootan warroonni miidiyaa qofa irratti yuutuubii qofa irratti sheer godhu osoo hin ta'in warroonni biraallee kallattii keessatti miidiyoota adda addaatu irratti sheer godhaati itti bohaaran isiniin jedhaatti gammadaa aadaa keessaniidha isiniin jechuun jaaladhaa hedduu natti tole I love you jedha hundumaa isiniin jedha baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa hedduu tokko waaqaa gaditti isiniinan guyyaa kana eegee kabajamtoota jaalattoota chaayinaa lakoo dhugaa kabajaan isin naa qabdan koomentiin isin naa laattan guyyaa kanaan akka naga'u na taasisee waaqayyoo koo gaditti baay'een isin jaaladhaa ijoolleen miidiyoo waan adda addaatis nu hojjedhu jettan jirtu isa mana yoo ta'e waa'ee mana jireenyaatiin isas isiniifan dhufa yeroo isaa eeggateen isiniin jedha garuu kanarratti laayikii guddaan isinirraa barbaadan isiniin jedha baay'ee.